أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله نتي أمني إسلاما نتي أمني مسلمة والنبي خينيا نبرسيسي والنبي خينيا أجج نرخايا هندا ورقب وآمنا وصدقنا أمني أما سيس هجتي أولچنا جتشو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وان خيري عند ليدن وان بدا الرافقات تنجي نبي خير صلى الله عليه وسلم نبي خير صلى الله عليه وسلم زمن إساسا وان الدنيا تنتاتو في وان تغناتاتو هند نبرسيس وان أما يروتنا خيستي تهما هند نبي خير صلى الله عليه وسلم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سن نبرسي سجتشو ميهاوي لقفنو نبي غين صلى الله عليه وسلم قافسا نجي وان هما أكنا في الرائقة وان أكنا دلقا جئتي ترتيبا خاي وان حدو النبي خنا يرو تنتي أكما أما قرتن شلول لين سميرة بررتوني وانا جايبات نبي خنيا صلى الله عليه وسلم شلول لين تنقذي قرتن الجيساج مال الرأي النبي خنا أما أستراليا كوبك أبدني باديا بوسونا قدا غارة خيسة إبدي بالبلي قبتي تتشين هندي والإنجيس أي سما إبدي خن أفا akkamitti ibiddi kun dhufee balbalchuu danda'e dachiitan bakka namni hin jirre bakka ibiddiin hin jirre ibiddi bararee as dhufu hin jiru maaltumaa ibidda fide akkamitti ibiddi bakka tana dhufa ja'aniiti mataan isaan garagale waan godhan wallaalan akka ta'an dhaban ibidda balbaluu sanarraa odoo hin ta'in ibiddi akkamitti bakka san gahe bakka ibiddi hin jirre bakka jiidhaa bosona bakka gaarii nabii sallallahu alaihi wasallam shimbirroo agartan tana ajjeesaa je maalirraa shimbirroo tanu ajjeesaa je shimbirroo tanaatu ibidda amma nuti agarru kana qabsisa dubbii ajaa'ibaati dubbii saayintistiin itti dhaqqabuu dadhabdee tafiitinatti amma irra dhaqqabde nabii sallallahu alaihi wasallam bineensa afur ajjeesaa je lamani barristi lamammoo miilaani deemti dachi isaan keessaa nabi sallallahu alaihi wasallam saree gurraattii saree badduu takkaa jira saree amma asirratti agartan taa sareen tuni saree hilleensa qabdu kanaafuu saree tana gidi agartan saree tana ajjeesaa je sareen tuni waan nabi sallallahu alaihi wasallam ajjeesaa je yeroo bira viidiyoo bira irratti haasofnu akkasumaanuu nabi sallallahu alaihi wasallam harraageessa ajjeesaa je dibeytan harraageessi inna madiinaa makkaa keessatti illee ajjeesuu dandeema akkasumaanuu ammaasis hantuuta kana ajjeesaa je hantuunni kuni horii kee nyaata mana u'uraa waan ati kaayyate hunda sirraa balleeysaa akkasitti nabi keenya sallallahu alaihi wasallam nu gorse beekiga kunoo tana dhufnira culullee amma agartu cululleen tun biyya keessa guuttee jirti culullee tana nabii keenya sallallahu alaihi wasallam je culullee tana gizee agartan ajjeesaa maalirraa cululleen nuti amma agarru kuni cululleen tuni culullee hamtuu culullee badduu culullee aylii qabdu maal gooti cululleen tun maalirraa nabii keenya sallallahu alaihi wasallam ajjeesaa je waan birrisaa waan namarraa waan takkallee hungooni maalirraa ajjeesaa je wahii jala jira mee haa wajjin haa dhageeffa nabii sallallahu alaihi wasallam je cululleen amma agartan tuni ibidda bakka biraarraa fuuteeti bakka balbalurraa bakka fuutee ibidda fuute jechuu fiddeeti karaa bosonaa kanatti ibidda bakka itti balbalchi darbiti jechuu ibidda bakka biraarraa fuutee dhufteeti bosona keessa darbiti akkuma agartan kanatti magaalaan akkana gubatte magaalaan akkanatti badde
magaalaa bineensaa beeylada mukaa citaa gaaraa dachii hunda mana akkasumaanu namni illee keessatti itti dhume kun culullee tanaatu ibidda balbalchi jechuudha. Ibidda harkaanii miti balbalchitu akka namaa kibriita fiddeetii miti balbalchitu akka namaa ibidda namarra bakka ibiddi balbalu jiru muka ibiddi itti qabate bakka jiru deemtee fuuteeti bakka bosonaa keessa darbiti maalirraa mee waan ajaa'ibaa cululleen tun akka namaa ayliin qabdu akkamumatti akkas yaadde jechuun ni malta waan ajaa'ibaa mee na dhageeffadhu cululleen tuni ayliin irra qabdi ajaa'iba ilmi namaatu kanatti yaadu maal gooti ibidda bakka jirurraa barbaaddeeti yoo agarte muka isaa xarafa fiinxa qabdee jechuudha fuuteeti deemtiin eessa geessiti bakka ibiddiin jiru bakka bineensi jiru bakka beeyladaan jirtu bakka wanni bibirrisuu hin dandeenye wanni deemuu hin dandeenye lafarra kataa'u lafa keessa galu waan akka hilleensaa waan akka kuruphoo waan dachiirra deema waan lubbuu qaba kana akka gubatuu fi cululleen tun muka ilmi namaa ibidda qabu qabsiisu deemteeti ibidda san fuutee bakka gaara yookiin bosona yookiin daggala yookiin bakka bineensi jiru fuuteeti achi darbiti akkuma agartan kana laala cululleen tunuu tana akkuma agartan kanatti cululleen tun muka ibidda qabu balbalu afaan isiitti qabdee ni agartanii miti afaan isiitti qabdee akkam gooti fuuteeti bakka ibiddiin jirretti bakka bineensi jiru achitti darbiti jechuudha waggaasan maal ta'a ni balbala ni gubata mukaa gubata bineensaa gubata beeyladaa gubata manaa gubata mukaa gubata gaaraa gubata dachi gubata manaa gubata waggaasan shimbirroon tun samiirra babbararti maal gooti waan akkasitti keessaa balbalu yookiin gubate bineensa xixiqqishaa balbalu akkasitti keessaa fudhatteeti maal gooti nyaatti waan ajaa'iba yaa Allah ilmi namaa kuni haalaanii waa takkan beeku rabbi subhaanahu wa ta'ala kaniin ani beeksise malee jedhe لا نبي كان صلى الله عليه وسلم قاف سنجي شمبرو تنقذي أقرتن أجيسا مال الراي شمبرون تنخونو أكنتي إبدا مقالة قندهن بيا بالبلجت قونك أوسيتي بجتة وان إسين ناتو تكاب جتة إسين أبون دنديسو دتشي دراسينا درا بالرسل درا دخوتن درا فيقن maal gooti ibiddaan bilbilchiteeti magaalaa hunda gubdee gidee wanni isiin nyaattu san gubatee achirra tattaa'ee fudhatteeti nyaatti jechuudha yaa hayyu yaa qayyum eenyumaatti yaade faranjii bakka tana ibiddiin eeysumarraa dhufa ja'anii mataa boreera nabii keenya sallallahu alaihi wasallam akkasitti lafa nu kaa'e yaa balan islaamaa habarannu واحد وننتم بين والله واحد وأجايبه إن شاء الله فيديو برهما ولا قروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته